Akkuma hundi keenya beeknu barri kun bara filannooti. Filannoon immoo dubartootaaf maali kan jedhu sana hunduu beekuu qabaa jechuudha. Dubartoonni kan keenya sababa hirmaannaaf fayyadamummaan walqixxummaan hin jirreef miidhamaa turanii jiru. Amma garuu aadaa dimokiraasii cimaa ijaaruu walqixxummaa fi hirmaachisummaan karaa guutuudhaan akka jiraatu gochuu keessattuu filannoon iddoo olaanaadha kan qabu. Filannoon yoo jiraatedha dimokiraasiin dhugaa kan dhufuu danda'u. Biyya dimokiraasiidhaan cimtuu taate ijaaruudhaaf filannoo yeroo isaa eeggate gaggeeffamuu qaba. Filannoo bara kana marsaa torbaffaadhaaf akka biyya keenyatti gaggeeffamu keessatti immoo hawaasni keenya hundi gahee isaa baachuu qaba. Hawaasa keenya keessa immoo parsantaan 50 dubartoota jechuudha. Dubartoonni jalqaba irratti filannoo maaliif nu barbaachisa kan jedhu sana hubatanii filannoo keessatti gahee isaanii baachuu akka qaban akka biiroo dhimma dubartootaaf daa'immaniitti hojii hubannoo uumuu bara kana jalqaba waggaarraa jalqabee karooraan qabannee irratti hojjechaati kan jirru. Kanaanis keessattuu dubartoonni karaa adda addaatiin filuudhaan ta'uu danda'a, filatamuudhaan ta'uu danda'a, filannoo raawwachiisuudhaan ta'uu danda'a. Karaa hundaan gahee isaanii akka keessatti baachuu danda'an akka lammii kamiitu filannoon haqa qabeessa hirmaachisaan kan nagaa fi dimokiraasii dhugaa keessatti dagaage akka gaggeeffamuu danda'u akka gahee isaanii ba'atan hojiin hubannoo uumuu hojjetamaa turee jira. Ammas keessattuu yeroon filannoo marsaa torbaffaa itti gaggeessuudhaaf itti deemaa jirru yeroo itti sosochii maarcheetii itti gaggeessaa jirrudha. Kanaanis sosochii maarcheetii kanaan mootoo keenya irraa jalqabee akka biyyaattis dhaadannoon ayyaana maarcheetii bara kanaatti hin gaggeessinu filannoodhaan kan walitti hidhameedha. Sosochii filannoos kan keessatti gaggeessinudha jechuudha. Sosochii filannoo yoo jennu dubartoonni akkuma hawaasa kamiitu filannoo keessatti akka gahee isaanii ba'atan gochuudhaaf kan keessatti hojjennudha. Kanaanis dubartoota miliyoona 5 bira geenyee sosochii uumuudhaan hojii hojjennuun filannoo irrattis bu'aa maarcheetiidhaan dhufe irrattis hubannoo kan uumnu ta'a. Kanaanis dubartoota miliyoona 5 ta'an bira gahuudhaaf maarcheetiidhaan qabannee jirra. Kana keessattuu ayyaanni maarcheetii egaa akka addunyaatitti yeroo 115ffaadhaaf kabajamaa, akka biyya keenyaatitti yeroo 50ffaadhaaf kabajamaa, almost jaarraa walakkaadhaaf ayyaana kana kabajaa jirra jechuudha. Akka biyya keenyaatitti dhaadannoon kabaja ayyaana maarcheetii bara kanaa sagalee dubartootaa walqixxummaa fi badhaadhina biyyaatiif mata duree jedhuun ayyaanni kun kan kabajamu. Kunis kallattiidhaan hojii filannoo hojjennu wajjin walitti hidhuudhaan kan kabajamu ta'uusaa kan agarsiisudha. Keessattuu galmoonni gurguddoon hojii sosochii filannoo kanaan galmaan gahuudhaaf qabanne inni jalqabaaf inni ijoon dubartoota hawaasa keenya kutaa hawaasa adda addaa keessa jiran karaa adda addaatiin miliyoona 5 hin hirmaachisna jennee qabanne keessaa yeroo baay'ee xiyyeeffannoo kennee kan ilaalaan turre dubartoota hayyoota ta'an yuunivarsiitiiwwan adda addaa naannoo keenya keessa jiran kolleejjiiwwan adda addaa keessa jiran manneen barnootaa keessa jiran hojjetaa mootummaa ta'anii sadarkaa adda addaatti hojjetaa jiran dhaabbilee mootummaaf miti mootummaa keessa jiran hayyoota keenya wajjin marii paanaalii adda addaa gaggeessu. Marii paanaalii adda addaa gaggeessuu qofa miti haala biyyi keenya keessa jirtu sirnaan akka hubatan daawwannaa hojii misoomaas gaggeessuudhaan hayyoota wajjin ayyaanni kun kan kabajamu ta'a jechuudha. Keessattuu hayyoonni keenya karaa ittiin hojii isaanii idilee keessatti bu'a qabeessa ta'an sadarkaa irra jiranitti wanti hojjetaa jiran akkuma jirtu ta'ee haala waliigala biyyaa hubatanii keessattuu immoo maarcheetiin maali dubartootaaf waggaa 50 gaafa kabajnu waggaa 50 kana keessatti jijjiirama maaltu dhufe gama hundaan dubartootaaf kan jedhu sana qabatamaadhaan lafarratti akka ilaalan gochuudhaaf marii paanaaliitii fi daawwannaan hojii misoomaa hayyoota naannoo keenyaa wajjin kan gaggeeffamu ta'a. Akka galma lammaffaatitti kan qabanne akkuma sila kaase dubartoota kan keenya dinagdeedhaan cimsuudhaaf hojiin hojjennu jira. Dubartoota keenya dinagdeedhaan cimsuudhaaf bu'uura irraa ijaarlee hojiitti kan galchinu jira. Kan hojii keessa jiran immoo kan itti cimsinu jira jechuudha. Keessattuu dubartoonni keenya hojiiwwan carraa hojii uumuu akka mootummaatitti qabamee hojjetamaa jiru keessatti carraa argatanii hojjetaa jiran akkaataa ittiin carraa gabaa walitti hidhamiinsa gabaa adda addaa uumuudhaan bu'a qabeessa akka ta'an gochuu wajjin wal qabatee bifa addaatiin akkaataa ittiin carraa itti argachuu danda'u wajjin wal qabatee sosochii maarcheetii keessatti baazaarii fi egzibishinii bu'aawwan hojii yookiin immoo dinagdee daldala adda addaa keessatti dubartoonni jiran ogummaa adda addaa keessatti oomisha adda addaa keessa dubartoonni jiran egzibishiniif baazaarii qopheessuudhaan agarsiisa
adda addaa fi walitti hidhamiinsa gabaa uumuudhaan dubartoota qofaaf magaalota naannoo Oromiyaa magaalota godinaatii fi magaalota naannootti waamaman hunda keessatti kan gaggeeffamu ta'uusaa akka galma lammaffaatitti qabannee kan hojjechuudhaaf itti deemaa jirrudha. Akka galma sadaffaatitti kan qabannee jirru ijaarama dubartootaa cimsuudha jechuudha. Ijaarama dubartootaa cimsuu moodeela sila jenne kan gamtaa misooma dubartootaa keessatti dubartii moodeela ollaa yookaan immoo ijaarsa ollaa tokko kurnee moodeela garee dubartootaa moodeela baasuu qofa osoo hin taane badhaasuu kan jedhu qabanne jechuudha. Sosochii kanaan dubartoota sadarkaa gandaa gadiitti jiran gamtaa misooma dubartootaatiin ijaarama isaanii cimsuu dubartoota ittiin dabalamne itti dabaluu ijaarama san keessatti akka hammataman gochuu kan immoo sochii san keessa jiran moodeela ta'anii fakkeenya ta'an immoo badhaasuu kan jedhu akka galma sadaffaatitti qabannee sosochii kanaan kan maarcheetii keessatti ilaalluudha kan jedhu kan qabannee jirru jira. Gama biraatiin guyyaa dubartoota addunyaa kana sababeeffachuudhaan hirmaannaa fayyadamummaa dubartootaa gama hundaan damee hunda keessatti akka walqixxummaan akka dhufuu danda'u gochuudhaaf qaamoleen mootummaa fi miti mootummaa adda addaa ayyaana kana haala qabatama isaaniitiin karaa bu'a qabeessa ta'een ayyaana yeroo dhiyoodhaa as gaafa kabajnu akka biiroo dhimma dubartootaaf daa'immaniititti taateewwan adda addaa jiru. Taateewwan sanitti akka carraa gaariitti fayyadamnee karaa bu'aa buusuun galma keessaa baasnee waan lakka'amu karaa hojjechuu danda'uun ayyaanota kana kabajuu qabna kan jedhuun bu'aa guddaa karaa buusuun waggoottan lamaan sadan darban hojii naannoo sosochiiwwan taateewwan wal qabatee hojjennuun hojjechaa turreerra. Ammas akka biiroo keenyatti qofa miti dhaabbilee mootummaa miti mootummaa hundi haala qabatama hojii isaatiin akkaataa ittiin dubartoota fayyadamaa taasisuun ayyaana kana akka kabajuu danda'u immoo gama fayyadamummaa dubartootaa gama dinagdee hawaasummaa fi siyaasaatiin xiinxaluu dandeessisuun seektara hunda keessatti manneen barnootaa hunda keessatti ayyaana kana kabachiisuu industiriiwwan hunda keessatti dubartoonni jiran ayyaana kana akka kabajan gochuu haadholiin qabeenyaa keenya ayyaana kana akka kabajan gochuu kana walittiinee akka bu'aa tokkootitti qabannee akka galma Afrikaatitti kan qabanne ta'uu isaati. Gama biraatiin sosochiiwwan ispoortii adda addaatiin ayyaana kana kabajuu fiigicha maasa ispoortii akkasumas sanuma walittiinee ispoortiin fayyaadhaaf kan jedhuun ispoortiidhaa fi fayyaa walittiinee sana keessatti immoo kaansarii fiixee gadaamessaaf kaansarii harmaa wajjin wal qabatee naannoo sanatti sakatta'insiisa akka godhamu gochuudhaan ayyaana kana sababeeffannee dubartoonni sakatta'insa kaansarii akka godhan qorannoo kaansarii fiixee gadaamessaaf harmaa akka godhan gochuudhaan fiigicha adda addaa qopheessuudhaan kan kabajamu ta'uu isaati. Dabalataanis keessattuu yeroo ammaa akka biyyaattis xiyyeeffannoo addaa kennamee kan hojjetamaa jiru sosochii kanaan galmee naashinaal IDT fi dubartoonni naashinaal ID akka fudhatan gochuudhaaf akka naannoo keenyaatti dubartoota miliyoona 10 ol naashinaal ID akka fudhatan qabannee hojjechaa jirra. Hanga ammaatitti parsantaa 54 irra geenyeerra. Sosochii maarcheetii kanaan immoo taatee kabajamu kamirrattuyyuu haalli mijatee meeshaan naannoo sanatti naashinaal IDdhaaf tajaajila kana kennuudhaaf barbaachisu hundi qophaa'ee dubartoonni naannoo sanatti naashinaal IDdhaaf akka galmaan naashinaal ID akka fudhatan hubannoo uumuurraa jalqabee sosochii kana keessatti akka galma ga'uu danda'u qabannee kan hojjechaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Kana jedhee haalli kabaja ayyaana maarcheetii akka naannoo keenyaatti almost hojiisaa jalqabnee jirra. Sadarkaa hundatti kan kabajamu ta'uu isaati jechuudha. Yeroo baay'ee sadarkaa naannootitti godinaaf magaalaa kan jiru irratti outshaine ta'ee akkaataan itti mul'atu jira. Sadarkaa gadiitti immoo akkaataa itti caccabutu jira jechuudha. Kana hambisuudhaaf ayyaanonni kabajaman taateewwan kunneen waggaa 50 gaafa kabajnu jijjiiramni dhufee jira. Bu'aan argamee jira. Jiruuf jireenyi dubartoota kan keenya bakka kaleessaan jiru jechuudha. Hirmaannaan dubartootaa bakka kaleessaan jiru jechuudha. Kana fooyyessuudhaaf immoo kan kaleessaa beeknee beekamtii kenninee irraa barannee kan itti aanu immoo maal gochuu qabna kan jedhu san dubartoonni hubatanii gahee isaanis beekanii akka deemuu danda'an dubartoonni bal'aan bakka jiran sadarkaa gadiitti xiyyeeffannoo addaa argachuu qaba kan jedhuun bakka saditti qoonnetti ayyaana kana kan kabajaa jirru jechuudha. Kunis torbee lamaaf sosochiin ayyaana maarcheetii galmoota gurguddoo sila kaasee giddugaleessa godhachuudhaan ganda Oromiyaa hunda keessatti kabajamaa jechuudha. Manneen barnootaa dabalatee dubartoonni shamarran iddoo hunda jiran gandarra jiran kallattii adda addaatiin ayyaanota kana seeremoonii qofaan osoo hin taane bu'a qabeessa karaa ta'een gamtaa misooma dubartoota adda baasuu calaluu moodeelessuu badhaasuu dabalatee gandarratti kan kabajamu ta'uusaa kanaanis immoo hojiiwwan misoomaa adda addaa bu'aawwan hagammaa argaman sadarkaa gandaattis daawwachuu dhimma jiru baranii kan dhufuuf immoo gahee isaanii dubartoonni akka ba'an gochuudhaaf karaa bu'aa irratti xiyyeeffateen inni jalqabaa torbee lamaaf sadarkaa gadiitti kabajamaati kan jiru almost gandarratti xumuraati kan jiru jechuudha yeroo ibsa kana kenninus. Itti aansee sadarkaa aanaatti torbee lamaaf hin kabajna jechuudha. Aanarratti dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadan sadarkaa aanaatti qindaa'anii gandarratti bu'a qabeessa karaa ta'een qabatamanii deemamuu danda'an adda ba'anii
dhimmoota galmoota gurguddoo sila kaasne dabalatee mariiwwan adda addaa kan hayyootaa dabalatee sadarkaa hundatti ayyaanni kun akka kabajamuu danda'u gochuu wajjin wal qabatee sadarkaa aanaatitti hojiiwwan gurguddoo adda bahaniin torbee lamaafin kabajama. Itti aansee sadarkaa godinaaf magaalaaf naannootti torbee lamaaf dhimmoota istiraatejik ta'an irratti keessattuu fooramiiwwan adda addaa hundeessu. Ayyaana kana gaafa kabajnu bu'aa lakkaa'amu lafa keenya darbuu qabnadha kaayyoon kan keenya jechuudha. Kanaaf ayyaana bara kanaa keessattuu godinaaf magaalaaf naannoo irratti fooramii haadholii qabeenyaa hin hundeessinaa jechuudha. Dabalataan fooramii hayyootaa hin hundeessinaa jechuudha. Marii paanaalii adda addaa gaggeessuudhaan hojimaata qopheessinee waa hunda xumurreerra fooramiiwwan adda addaa hundeessu mirga isaanii akka beekan mirga isaanii sanas akka kabachiisuu danda'an dubartoota taasisuudhaaf dubartoota kutaa hawaasaa hunda keessa jiran hirmaachisuudhaan karaa istiraatejik ta'een godinaaf magaalota akkasumas naannoo irratti torbee lamaaf kan kabajamee sadarkaa naannootitti akka waliigalaatitti guduunfaa kan qabaatuu fi kan xumuramu ta'a. Kanaanis hojiiwwan gurguddoon bu'a qabeessa ta'an gama dinagdeetiin, gama hawaasummaatiin, gama siyaasaatiin dubartoota fayyadamaa taasisan hojjechuudhaan kan darbee fi beekamtii kennuudhaan kan kabajamu ta'a. Kana keessatti keessattuu akkuma jalqaba kaase barri kun bara filannooti jechuudha. Hojii hojjennu hunda keessatti carraa hojii uumnu hunda keessatti rakkoo dinagdee dubartootaa hiikuudhaaf sosochii maarcheetii kanaan hojii hojjennu hunda keessatti dubartootaaf waggoota 50 darban maal ture? Yeroo itti aanu keessattuu maal ta'uu qaba? Kana keessatti immoo filannoon hiika maal qaba dubartootaaf kan jedhu sana dubartoonni qixa sirriidhaan dhimma filannoo hubatanii qaama filatanis beekanii jechuudha. Madaalarra kaa'anii eenyutu maal qaba kan jedhu sanis odeeffannoo hordofanii sirnaan beekanii akka filachuu danda'an. Akka filatamuu keessatti hirmaachuu danda'an. Bakka bu'ummaan dubartoota akka jiraachuu danda'u immoo sadarkaa hundatti keessattuu hoggansi dubartootaa qabsaa'anii qaama dhimmi ilaallatu wajjin fayyadamummaan dubartootaa fi hirmaannaan dubartootaa akka mirkanaa'uu danda'u gahee isaanii akka baatan hubannoo uumuu dabalatee sosochiiwwan gurguddoo hanga filannootitti itti fufiinsaan gaggeeffaman immoo cimsinee qabannee kan irratti hojjennu ta'a. Kana keessatti filannoo bara kanaa keessatti dubartoonni qixa sirriidhaan waa hunda hubatanii beekanii odeeffannoo fudhatanii qaama isaan bakka bu'u filachuu dabalatee filannoo keessatti qooda fudhachuu filannoo keessatti raawwachiisaa ta'anii hirmaachuu ta'uu danda'a. Taajjabdummaadhaan hirmaachuu ta'uu danda'a. Filatamuudhaan hirmaachuu ta'uu danda'a. Kana keessatti immoo filannoon nagaa akka ta'u karaa nagaan namni ba'ee filatee akka galu gochuu keessatti ollaa isaaniirraa jalqabee rakkoowwan jiran adda baasanii qaama dhimmi ilaallatu waliin irratti hojjetanii biyya kana keessatti sirna dimookiraasii dhugaa mootummaan amma qabatee diriirsuudhaaf deemaa jiru keessatti dubartoonni hundi gahee isaanii ba'atanii filannoo milkaa'aa haqa qabeessa nagaa kan ta'ee fi dimookiraatawaa akka ta'e hirmaachisaa kan ta'e akka gaggeeffamu akka milkaa'u gochuu keessatti gahee isaanii akka baatan gahee keenya akka ba'annu asumaan anis waamicha koo dabarsuun barbaada. Ulfaadhaa galatooma.